Aanaa Kofalee ganda qoomaa Afaamoo keessatti uummanni harka wal qabatee hojii tajaajila lammummaa hojjechaa jira. Hojii kanaan hiyyeeyyii fi harka qalleeyyii gargaaruun abdii haarawaaf jireenya fooyya'aa diriirsuuf carraaqqiin taasifamaa jira. Uummanni ganda qoomaa Afaamoo abdii dhalootaa dagaagsuuf mana barumsa daa'immanii ijaaruuf walii galee hojjechaa jira. Dhoqqee bukeessuun, muka fe'uunii fi dandeettii qabuun hirmaachuun ijaarsi kun sadarkaa olaanaarra akka ga'u gochaa jira. Hojiin kun mallattoo wal gargaarsaaf waliif birmannaa hawaasaa ta'ee argameera. Uummata naannoo keenyaa kanaan dura rakkoo hedduutu mudataa ture. Amma garuu wal gargaarsa kanaan jireenyi keenya jijjiiramaa jira kan jedhan jiraattota ganda qoomaa Afaamoo hojii tajaajila lammummaa irratti argine dubbisnedha. Finnaan guddifadhee sanii horsiifadheetiin jedha gammachuu warraan illee ilmoon teessanaa dhaabattu jedhee. Mana daa'immanii ijaarachuuf uummanni baay'ee mari'atee akka carraa gandi kun zooniin kun addaan fagaataa zoonii hirkaa sabboota lamatti gammachuun bara 2018 luukii 100 qophaa'ee gammachuun itti deemneet shaagala fedhii uummataatiin hirmaannaa uummataatiin itti fuufaarre. Manni barumsaa ka qabnu tokko Afaamoo keessa akka jiru nu jalaa fagaata. Ka dhiyoo jirutti asitti amma hojjetanna jennee amma eega itti kaanee itti deemnee jirra. Hirmaannaa uummataatiin bara 2018 akka gaariitti daa'imman teenneen barattennee yaadna. Hojii tajaajila lammummaa kanaan namoota manni irratti jigee mana haarawaa ijaaruudhaan deeggarsis godhamaara. Hoolota, horii fi fardoota hojii bitanii hiyyeeyyii calalamaniif qooduun hojjetanii akka of jiraachisanis utubamaa jiru. Dubartoonni harka qalleeyyiif daa'immaniifis uffata, nyaataa fi deeggarsa garaagaraa dhiyeessuun gammachuu fi abdii isaanii haaromseera. Bulchituun ganda qoomaa Afaamoo addee Alamiituu Godaanaa mana barumsaa kana babal'isuuf uummata hirmaachisnee hojjechaa jirra. Dhaloonni keenya barumsa haala gaariin akka argatuuf abdii guddaa qabna jedhan. Zoonii tokko keessatti mana barumsaa 2 ijaarachuu danda'ee jira. Kanaaf hojii bara kana hojjenne kana keessatti hojii xumursiisuu keessatti waalikiin hidhamaa jira. Mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa akka ganda qoomaa Afaamootti tokko qabna. Tokkoon sun kutaa 1 haga 8ti. Daree hanqina daree dabalataa furuudhaaf ijaarsa daree dabalataa bara kana ijaarree jirra. Xumursiisuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Kan kanarraa iddoo fageenya manneen barnootaa irraa hawaasni jiru daa'imman isaanii bu'uura boruu keessatti akka qaratan hojii bu'uura boruu babal'isuu manneen barnootaa zooniidhaan ijaarataa jirra. Uummanni naannoo kanaa hojii kana keessatti qooda fudhachuun injifannoo guddaa galmeessiseera. Wal gargaaruun qabeenya waliif qooduunii fi hirmaannaa gara fuulduraatti imala isaanii jabeesse. Hojiin kun ganda qoomaa Afaamoo qofa osoo hin taane gandoota aanaa Kofalee 40 keessatti haala wal fakkaatuun hojjetamaa akka jiru bulchaan aanaa Kofalee obbo Raamatoo Bancaa dubbatan. Ganda 40 qabnu keessa dildilawwan garaagaraa hojjetamaa jira, daandiiwwan garaagaraa hojjetamaa jira hirmaannaa uummataatiin jechuudha. Kana hunda akka aanaatti deebifneet sagantaa of danda'e horii amma waan karoorfanne kana karaa guutuudhaan keessaa baana jennee karaa yaadaarru jira waan ta'eef kanaaf akka waliigalaatitti uummanni aanaa keenyas galataaf kabaja guddaa qabnaa fi keessaanuu warri kanarra hirmaatanii dadhabaa gargaaruudhaaf rakkataa gargaaruudhaaf gara biraan dhaqu dhimmi kun gara mootummaa duntaane asuma tajaajila hawaasaatiif oola waan ta'eef hawaasni keenya ka dhabe ka rakkate ka beela'e ka miidhame ka kuun mana keessa yoo ciisu kuun rooba keessa kan ciisu wal gargaaree aadaa wal gargaarsaatiin hojiin guddaan akka mootummaatitti waan qabatame san tajaajila lammummaatiin hojiin guddaa hojjetamaa jira. Wal gargaaruun abdiin immoo guddinaaf bu'uura. Hojiin tajaajila lammummaa aanaa Kofalee keessatti hojjetamaa jiru kanneen birootiifis fakkeenya gaarii kan ta'udha. Wal gargaaruun dhaloota baruuf abdii guddaa fida. Xumurree horaa bulaa deebanaa.